Irreechi ayyaana waaqeffattoota kan waaqa galateeffannaa fi kadhannaati. Ayyaanni Irreechaa kuni kan Oromoo hundaati. Ayyaanni Irreecha wayaa aadaan faayamanii harka marga jiidhaa qabatuun kabajama. Yeroo malkaa bu'an yookaan tuluu bahan, haati golaa siinqee qabate, kaakchuu naqate mareewoo. Yaa mareehoo jechuun dura deemu. Abbaa gadaan immoo bokkuu qabate, kallacha hidhate abbaa duulaan durfamuun hordofu. Shamarranii fi dargaggoonni dhiichisaa yookaan jeekkaraa deemu. Irreechi Oromoo biratti ayyaana jaalatamaa fi kabajamaadha. Oromoon Irreecha malkaa fi Irreecha tuluu jechuun duudhaa kana waggaatti waqtiilee biraa fi afaasaa malkaa fi tuluu irratti kabajama, akka waaqeffannaatti kadhaa fi galanni godhamu iddoo fi yeroon kan murtaa'eedha. Kunis amantii keessatti gochaadhaan kan ifa ta'udha. Sirna Irreechaa kan hoogganu jaamiyaa Kaaluuti. Gosoota Irreechaa. Irreechi iddoo adda addaatti yoo gaggeeffamele inni guguddaan bakka lamatti raawwatama, isaanis Irreecha tuluu fi kan Irreecha malkaati. Irreecha tuluu, Irreecha afaasaa. Irreechi afaasaa, Irreecha tuluus ni jedhama, kun kan gaggeeffamu tuluu irratti yoo ta'u, yeroon isaas bonni darbee roobni afrasaa yeroo itti eegamudha. Baatileen dursan turan roobni dhabamee hongeen namnii fi horiin kan itti miidhamaa turedha. Kanaaf giddugala ji'a Bitootessa maatiin marti gara lafa qabbanaa fi jiidha qabuutti bahanii rooba afaasaa argachuuf waaqa kan itti kadhatani. Tuluutti bahanii kadhachuun kun kan amantii waaqeffannaa kuushoota durduriin walqabateedha jedhama. Tuluun tuppaalaa araddaa Irreecha isa guddichaadha. Irreecha malkaa, Irreecha biraa. Irreechi biraa, Irreecha malkaas ni jedhama, kan raawwatu yeroo ganni xumurame seenaa baatii biraa yookaan giddugala ji'a fulbaana 22-25 keessaati. Guyyaan Irreechaa ayyaana biraa yookaan saddacha saakuu jedhamuunis ni beekama. Iddoon Irreechaa malkaa fi hora guguddoo irratti. Eebba abbaa malkaa fi hangafootaan godhamu booda marga jiidhaa fi abaaboo biraa qabatanii bishaaniin tutanii waaqa galateeffachaa irreeffatu. Araraa fi wagii gaafatu. Kaayyoon kadhaa kunis waaqayyoo akka rooba, nagaa fi dhala yookaan sanyii isaanii baay'isuu fi firii argatanidha. Yeroo baay'ee Oromoonni bakka qubatanii gara horaatti loon isaanii wajjin itti godaanu. Kunis akka jalqabaa fi seenaa hojii bara haaraatti fudhatamaa. Horii asadii iddoo Oromoonni tuulamaa jaarraa dheeraa dura itti hirreeffachaa turanidha. Asadii maqaa namaa yoo ta'u gosa Liibaan keessaa abbaa malkaa nama turedha. Asadi abbaa malkaa ta'uu kan danda'e balaa lubbuu isaa irra gale jalaa of baraasuu aga danda'e booda, guyyoota 8 soomana simaa godhe, muka birbirsaa jalatti lubbuun kan mul'ate waan ta'eefi. Birbirsi kan inni itti dhibaafatamuufis yaada sadii irratti ni hirreeffatu. Hora asadii. Ayyaanni Irreecha kun Oromoon falaasamaa fi ilaalcha addunyaa keessatti jiruu fi waaqaa akkasumas raajii isaa, dhalootaa fi iksitii jireenyaan walitti fiduun kan ibsudha. Nuti Oromoon waaqa nu uume kadhanna. Uumamaan uumaa kadhata jechuun uumamaan waaqa isaa ni galateeffata, ni faarfata. Yeroo ammaa kanas hora asadii irratti kan raawwatamu seenuma kana.